yeroo malee gaaddisatti gorree boqochuuni galma keenyaan nu ga'u ka'aa maaloo yeeyyiin karaa irratti nu fixuufi iddoo malee hin boqonnu karaan keenya bu'aa bayii qabaa yaabboleeku taasa mijataa miti jajjabaadha mogoleen dhaabinaa imaltoonni maqaan nu baduuf jettee hubadhaa tiraafikoonni gaaffii nutti baay'isuun isin eessa deemaa jirtu jechuudhaan nu rakkisuun waraqaan eenyummaa keessaan sabbaa samaayii qabaan ta'uu baannaan marte keessan amma ofirra deebi'aa Yordaanos nu ceesisu akka galaana diimaa salphaatiin ilaalinaa olbii kan biraan qabu gaafas namni kaamiyyuu dhuunfaatti madaalamaa shakkii malee jaan arguu ce'anii kan darbanii magaalaa qulqullooftu kanaadhaan sodaan keenya galaanichaa nyaatamu gaafas nama baay'eetu saba darban sababii gungummii garaa isaanii badiif isaan saaxilee isaan fixee kan garaa waaqayyoo dhukkubsaanii lafti kun taatarsa'ee nyaata biyyaa samaayiin utuu kunuunfamaanii Misiriin yaafatu gorsa waaqaa didanii seerarras waan darbaanii iddee fixee bofatu hubadhaa tiraafikoonni gaaffii nutti baay'isuun isin eessa deemaa jirtu jechuudhaan nu rakkisuun waraqaan eenyummaa keessaan sabbaa samaayii qabaan ta'uu baannaan marte keessan amma ofirra deebi'aa Yordaanos nu ceesisu akka galaana diimaa salphaatiin ilaalinaa olbii kan biraan qabu gaafas namni kaamiyyuu dhuunfaatti madaalamaa shakkii malee jaan arguu ce'anii kan darbanii magaalaa qulqullooftu kanaadhaan sodaan keenya galaanichaa nyaatamu gaafas nama baay'eetu arras jiru saba kana bitaa kan galchaanii akka baraa darbanii karaa malee saba kana cabsanii ba'anii bineensa nyaachisanii arras jiru garaa waaqa keenyaa kan dhukkubsu jallina kan shaakalee dhugaa kana yaada mataa isaatiin kan jallisu abboota irraa goree hubadhaa tiraafikoonni gaaffii nutti baay'isuun isin eessa deemaa jirtu jechuudhaan nu rakkisuun waraqaan eenyummaa keessaan sabbaa samaayii qabaan ta'uu baannaan marte keessan amma ofirra deebi'aa Yordaanos nu ceesisu akka galaana diimaa
salphaatiin ilaalina walbii kan biraan qabu gaafas namni kaamiyyuu dhuunfaatti madaalama shakkii malee jaan arguu ce'anii kan darbanii magaalaa qulqullooftu kanaadhaan sodaan keenya galaanichaa nyaatamu gaafas nama baay'eetu. Fagoof dhiyoon si gaggaafachuun isaanii hin turu dhugaan sirkaa qorichaa mee dammaqii yaa waldaa aftuu irraa finiiti ormaa firii ergichaa lammiiwwan kee hafuuraan ni fixee bineensichi siifillee firaa miti of qopheessi dhugaa wajjin du'uuf morma laadhu egeree kee boriiti. Hubadhaa jiraate kooni gaaffii nutti baay'isuun isin eessa deemaa jirtu jechuudhaan nu rakkisuun waraqaan eenyummaa keessaan chaappaa samaayii qabaan ta'uu baannaan bartee keessan amma ofirra deebi'aa. Yordaanos nu ceesisuu akka galaana diimaa salphaatiin ilaalina walbii kan biraan qabu gaafas namni kaamiyyuu dhuunfaatti madaalama shakkii malee jaan arguu ce'anii kan darbanii magaalaa qulqullooftu kanaadhaan sodaan keenya galaanichaa nyaatamu gaafas nama baay'eetu.